Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenyi keenya akka waaqaa korummaadhaa koon irraa maddii sanaadha qabu sagantaa teenya taarraa sagantaa addaatii hawaasa keenya kan Arsii keessatti yeroo ammaa tana keessatti ajjechaan gara jabeenyaa irratti raawwatamaa jiruu fi akkanumatti illee warra alaa fi mana isaan irraa buqqaa jiranitti hubannaa hawaasa keenya biyya keessaa fi ala jiraniif laachuudhaaf keessumallee miti maatii shabboo miidiyaa kan ta'an Profeesar Hussein Qabannee jira. Hussein Kadir gaa isaan simanneetti akka aadaa Oromtichatti kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seennaa. Gara keessan egaa akkatti simattan hin beenu gara keenyaan ammoo Profeesar keenyaan yooyaa ashama harka fuune nooruu hariibuu qariibuu anaa dhufuu welcome to shabboo miidiyaa isaniin jenna. Ayye kami galatoomiyattis shabboo miidiyaanis galatoomaa ulfaadhaa uummanni Oromoo san dhaggeeffataa jiru baay'ee galatoomaa jechuun ni barbaada. Ayye Profeesar yeroo ammaa tana keessatti hedduu hawaasni keenya mufatee jira biyya keessaa fi biyya alatti illee hedduu garaan badee honestly bikkuu irraa dubbannu nama dhibaa jechuu kiyya. Seenaadhaaf mee daqiiqaa takkaaf warra beektee du'eef yaadannoo goone kaalaa baqatanii ala jiraniif illee daqiiqaa takkaaf namuu isaan haa yaadannu rabbi isaa kadhannuuf namuu akka amantaa keenyatti sammuudha kallattiidhaan gara sagantaa keenya seenaa nuuf oolcha. Ayye galatoma. Me Professor, I think wanni irraa Arsii keessatti arkine haaree waan itti fakkaattu jechuudha. Walloon illee waloo fakkaatti. Dharraan illee waloo fakkaatti. Wallaggaan illee waloo fakkaatti jechuudha. Wani nama ajaa'ibsiisaa keessa bakka konfliktiin bifa kanaa gaggeeffamtu keessatti always qaama lama hidhatee gad jira. Tokko kan mootummaadha. Makalaakiyaadhaan humna addaatiin lamaffaa ammoo qaama hidhatee kan bilisa baasaatiis. Haala kana keessatti gaa Wallaga keessatti illee qaamni sadaffaadhaa faannoo dabalamee jira. Dharraallee akkasuma. Arsii kun ammoo eksperimentii haaree natti fakkaata. Ammaan dura kan Wallaggaatiin xiqqoo inni itti wal fakkaatu Wallagga dura Amaara ajjeesaa jirtii Oromoon naaratiifa miidiyaa irratti istaabilishii godhanii paarlaamaa keessatti illee uummata bobboochiisanii sanbooda immoo amata 8 Wallagga bochisaa bahan jechuudha. Always dura hawaasa san maqaa balleessan. Sanbooda isa lafarraa balleessan. Arsii keessaas yeroo dheeraadhaaf beektee mataskaana gubatuu fi nama kiristaanaa kan du'u naaratiivni jiru hawaasni Arsiidhaa. Waan akka tendency extremismii qabu amma waan amantaa wajjin walitti hidhaadhaa nama amantaa biraa qabu kan hammanni fakkeessanii sinodoosiin abaaraa bahee booyaa turanii even beektee mataskaana Bahardaar akka Arsii keessa fakkeessanii Baqaxureessii kana booda waa'ee kana amma torbaan darbee yeroon geesse hojjaasoo turre. Qaalimataa turanii jechuudha uummata Arsiidhaa. Akka Wallaggatti sirnichi kun qaalimatee jiraadha qalmaaf. Amma immoo gaa bal'inaanuu
ajjechaan deemaa jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti hawaasa irratti deemaa jira. Gara hundaanuu kan dhabaa jiru hawaasuma keenya jechuudha. Maqaa kiristaanaa isaa ta'u maqaa biraatiin isaa ta'u hawaasa nagaa waliin jiru. Mee confusiona kana gara keessaniin silaa information qabdan irratti hundooftanii waa'ee hubannaa keessaniin maaltu yeroo ammaa kana keessatti Arsii keessatti deemaa jira? Galatoomi gamme akkuma ati kaaste akkuma beekamu Oromiyaa keessatti Dabrees waliigala biyyattii keessatti haalli jiru lolaan kan wal qabateedha, wal waraanuudhaan kan wal qabateedha. Akkuma ati kaasuu yaalte Oromiyaa keessatti dura Gujii Booranaa akkasumas Wallagga Dabrees Walloo baroottan dabran kana uummanni loluma keessa jira. Bakkeewwan biroollee tasgabbii argatan jechuun hin danda'amu, including central lafa ta'e Shawaa Dhihaa, Shawaa Bahaa bakka hundattuu rakkoowwan adda addaa turanii jiru. Kun egaa argitee rakkoo uumame irraan kan ka'e wal dhabdee adda addaa uumamurraa kan ka'e wal waraanuun jira. Wal waraanuun jiru ammoo qaama hagamtu wal waraana kan jedhu iyyuu gaaffiidha amma. Amma namoonni bakka lamatti qoodanii akkasitti ilaaluu barbaadu hin beekamu wanni biyya san keessa jiru. Qaamni mootummaa jira, qaama mootummaatiin ala qaamonni adda addaa jiru kan beekamus kan kallattiidhaan immoo falmataa jirus ni jira. Define gochuu kan dandeettu, kan define gochuu hin dandeenye fi ammoo dhaabbatee deemus waan jiru fakkaata because dubbiin isaa sirna dhabuu akkuma barbaadanitti waan barbaadan hojjechuu irratti kan hundaa'edha. Lolli tasgabbii dhabuun buqqa'uun uummata sanaa akkuma jirutti ta'ee amma ammoo dhiyeenya kana kan mul'atu akkuma ati kaaste naannoo Arsiitti wanti deemaa jiru waan dhugamatti waan nama garaa nyaatudha. Maaliif ilmi namaa jiraata kan nama jechisiisuudha because uummata nagaa uummata waan tokko hin beekne keessaa qotee bulaa baadiyyaa takka jireenyi mataa isaatu itti hadhaa'ee jiraachuudhaaf rakkachaa jiru argitee hidhuun, ajjeesuun, gidiraa keessa kaahuun, mana irratti gubuun, akka buqqa'u gochuun keessaa amma kan ta'aa jiru qe'ee isaa ibidda itti qabsiisanii uummanni kun akkuma argitu alatti bahee deesseen hin hafne, jaarsi biyyaa hin hafne, maatiin gurguddaan hin hafne, hawwoonni argitee qaama miidhamtoonni dubartiin ulfaa dahuudhaaf muka jalatti wayita deessu arguun kadeettes argitee sababii qilleensaatiin sababii haalli sun uumameen gaafa lubbuun isaa dabru yoo argitu baay'ee nama gaddisiisa. Jaarraa kam keessa jirra salaa kan jedhudha. Nama jechisiisudha actually. Ani gaaffiin ani qabu baay'ee salphaadha. Namoonni gariin amma eenyutu akkas godhee kan jedhu irratti dhibamu. Eenyunu haa godhu. Sun argitee uummanni rakkoon irra ga'e sun, uummanni dararaan irra ga'e sun, uummanni buqqa'e sun eenyu akka isa buqqaase, eenyu akka mana irratti hube, eenyu akka isa ajjeese ni beeka. Kuni argitee wanna ol bahuuf deemudha waan irratti rakkataa ooluu miti. Garuu wanni guddaan ilmi namaa akka ilma namaatti abbaa fedhee haa ta'u, saba fedhee iyyuu haa ta'u, mirga jiraachuu qaba. Mirga jiraachuu keessaa mirga nagahaan jiraachuudhaa qaba. Mirga oolee buluu, mirga hojjechuudhaa qaba. Kan uumaan
اتفدون ألتي وان نمني قلون أمني سبني بلان سناهو توكو توكو واي سياساتو غرام أكاديما جرو كان بيكني حالة كانان أجيفمون بوكاون من إرتي قبامون قددو أكسي كيس قالون باي نما دوكوبس so gaaffiin duraadhaa eenyutu godhee miti gaaffiin duraadhaa gochi kuni gonkumaa godhamuu qabu there is no question about this gochummaan kunuyyuu godhamuu qabu ummanni hidhamuu qabu ajjeefamuu qabu gidirfamuu qabu manni irratti gubachuun teeda qeesaarraa buqqa'uun teeda salphina keessaa gubaatii caaluudha because ummanni kun akkuma beektu ummata seenaa qabuudha ummata aadaa qabuudha ummata kabajaa qabuudha ummata argitee mootummaa qofaan osoo hin ta'in manguddoo biyyaatiin jaarsa biyyaatiin bulaa tureedha so ummata goota diddaa gabrummaa keessattis qaanqee qabsoo oromoodhaas ta'e qaanqee sabaaf sablammoota akkasumas mukukkula qabsoodhaa diriirsee warra asiin ga'e warruma kana so amma ummata santu argitee silaa kabajaa qabaachuu qabu ulfinnaan jiraachuu qabu gargaaramuu qabu rakkatee mana isaatii bahee daggalatti muka keessa akka cicciisu ni argina muka keessa ciisuu qofa osoo hin ta'in mukummaan sunuu itti guddatee ammoo isaayyuu deebisanii irraa mancaasanii gubanii maal haa ta'uu akka barbaadame hin beeku eessa haa dhaqu kun rakkoo cimaadha dhugaa so eenyutu godheen booda kan dhufuudha inni lammaffaadhaa abbaan fedhee haa godhu suni seeraanis seenaanis itti gaafatamuun hin oolu garuu ammoo kana biratti wanni jiru mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo kana bulchu mootummaan ummata kana bulchu hujiin isaa guddaan nageenya hawaasa kanaa nageenya ummata kanaa eeguudha so garanaanis itti gaafatamummaa kallattiitu jira qaamni ummata kanaaf ni qabsaaha rakkoo isaa hiikaa amma haalli inni keessa jiru sirrii miti jedhee ijaaramee qabsaahaa jirus kanuma dubbiin isaadha kan qabsaahuuf ummata kanaaf jechuudha kan rakkatee qawwee qabatee gabbahee loluuf ummata kanaaf jechuudha ummanni kun yoo hin jiraatin wanni qabsaahamuuf hin jiru so gama rachiinuu rakkoodha gama mootummaanis taanaan mootummaan ummata kana wajjin jiraachuu fi ummata kana bulchuu fi ummata kana tajaajiluu fi sila uumaan isaa akkasi so nageenya ummata kanaa eeguun dirqama isaati kana gochuu dhabuudhaan kan ka'e akkuma sii kaa'e seenaanis seeraanis boru itti gaafatamu jechuudha warri ummata kanaaf ni qabsaaha jedhes akkas godhe taanaan I don't have clear evidence akka nama tokkootti jala muree dhibbaa dhibbatti qaama kanatti godhe jechuu hin danda'u garuu ammoo qaamni kamuu haa godhu boru seenaan seerri isaan gaafata jala muree kan si himeef kanaaf qaamni fedhee godhullee ammoo mootummaan dirqama nageenya ummata kanaa tiiksuun kan isaati jechuudha akkuma ati kaaste like gara tokkoon mootummaa gara tokkoon qaama hidhatee qabsaa'aa jiru kan jedhudha qaama kanaan alas warri jiru jiraachuu danda'a eenyu haa ijaaru akkamittuu haa ijaaramu qaamonni adda addaa ummata keessa deemanii ummata rakkisaa jiran jiru kun beekamaadha therefore gaaffiin guddaan ummanni nagahaan oolee buluu danda'amuu danda'u jiraachuu danda'amuu danda'u mirga namummaa qabamu qabu
argitee hojjetee jiraachuudhaaf maatii isaa jiraachisuudhaaf barachuudhaaf tajaajila fayyaa argachuudhaaf mirga qabamu hin qabudha. Amma kan godhamaa jiru eenyu haa godhu eenyu uummanni kun dararaa inni keessa jiru ni argita. Kana caalaa dhugaa dubbachuun nama rakkisa nama dhukkubsa. Kaleessas dheengaddas wannoonni akkanaa dhalachuu akka danda'an fageenya irratti tilmaamuudhaan gorsa adda addaa walii kennaa turre jirra. Gorsi suni didamee lafa gatamee wanni geggeeffamaa ture I think bu'aan isaa garas deema fakkaata. Kanaafuu akka waliigalaatti akka ilma namaatti ilmi namaa kabajamuu qaba. Akka biyyaatti sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan jiraachuu danda'uu qabu. Akka Oromootti ammoo Oromoon bakka fedhe haa jiraatu. Barbaaddu Maccaaf Tuulamaa haa ta'u, Ituuf Humbannaa haa ta'u, Raayyaa Saboo haa ta'u, Sabbogoonaa haa ta'u, Sikkoo Mandoo haa ta'u, uummanni mirga nagaan jiraatee oolee buluu danda'uu qaba. Kan arra asitti ta'e boru bakka biraatti ta'a. Kan kaleessa bakka biraatti ta'e amma kunoo asitti ta'aa jira. So wanni kun deemee akkanumatti wal ga'uuf deemaa uummanni keenya argitee dhufaa dabraa keessatti rakkachaa jiraachuun gadadoo kaleessa keessa turetti deebi'uun hedduu kan garaa nama nyaatudha. Wanni waggoottan 50-60 argitee diddaa gabrummaatiif qabsaa'amaa ture suni dhimmoota akkanaa ofirraa dhaba gochuuf ture. Deebi'ee ammoo maraammartoo ta'ee uummanni keenya rakkuma akkasii keessa jiraachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Asirratti kanuma jechuu danda'a gammee. Waan ammaas itti wal fakkaatanii jira. Wanni itti wal fakkaatan keessaa gochoonni beekteessu kanneen isaa ta'an gara jabeenyaa ilma namaa ta'uunuu nama qaanfachiiftu. Sadarkaa addunyaa irrattuu beektee Alshabaabii fi qaama biraatu hin hojjetamne biyya keenya keessatti hojjetamaa jira. Walloo keessatti viidiyoodhaan waraabbiidhaan ambulaansii keessaa nama guuranii yeroo ajjeesan waraabamee jira. Warra walloodhaa gaafadhee ijoolleen sanii gariin isaanii Dabra Birhaan irraa dhuftee taanis Arraab Shawaroobii keessa jirti. Ijoolleen ambulaansii keessaa nama baaftee nama ajjeeftee jechuudha. Mootummaan addunyaadhaa nama beektee nama ajjeese tokko nama ajjeesee miifin nama arrabsee yoo viidiyoo isaa qabaatte hojiinuu si laaffatteedha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf. Waan mamii hin qabne ragaa hin barbaanne. So ijoolleen sana ammallee ni jirti seera irratti hin dhiyaanne. Dharraa basmaam jedhanii nama qalanii viidiyoodhaan waraabbii gurbaan nama qalu sanis viidiyoo gubbaa jira. Hawaasni naannoo sanii ni beekan magaalaa Dharraa keessa ammaa ni jiran jaan. Wallagga keessatti kan nama qalee mukatti suuqee dhiichu sanis ammaa naannoo san jira. Gaafa abaawwan dura dhufe magaalaa Finfinnee keessatti nama 200 olitti gara jabeenyaan qalame. Warri waan kana hojjetin hoo jiranii jechuudha ammallee magaalaa Finfinnee keessa jiran namni tokkollee fayyadamee hin jiru. Gurbaa Shaashamannee keessatti gaggara galchanii fannisan warri san hojjetin hoo jira. Ammoo kana hundaafuu maqaan paatanii isaa qeeroo nyaachuudhaaf gurbaa san itti fayyadaman. Abaa'oo maqaa xureessuudhaaf obbo Baqqalaa Garbaadhaatiif Kaafaa'oo maqaa xureessuudhaaf ajjechaa magaalaa Finfinnee keessaa san itti fayyadaman. Gara Arsiitti dhugaa dhufne gaafa obboleen keenya kan kiristaanaadhaan manni irratti gubamee ajjeefamu sani hawaasni ni beeka warra waan kana godhu himataa jira. Qaama san qabanii seeraa dhiheessuudhaatu irra laafaamo. Qaama beektee rakkoo tana keessaa waa takkallee harkaan qabne dhufanii manarra gubanii isa ajjeesanii godaansiisuudhaatu irra laafa. Sogaa
narratiivni establish ta'aa jiru amma asirratti maali? Akka rakkoon hawaasni walitti bu'aa jiru fakkeessuudhaaf. Akka beektee namni amantaadhaan wal loluu jiru fakkeessuudhaaf. Irra laaftuun gaafa kaleessa obboleen keenya kiristaanaa ajjeefamu sani sirnichi kun eessa jira? Arrammoo gaafa beektee qotee bulaa waa takka illee kana wajjin beektee hidhatan qabne isa ajjeesuun double dipping na fakkaata bara akka beektee crime kuni kanaas ifuma ajjeeftee kanaas ifuma ajjeeftee wal ajjeesan jechuun fakkaattu jechuu kiyya. Yaa gamme dubbiin isaadha duubumarraa bade jechuun hin danda'ama osoo gaafa duraa yeroo namni nama ajjeesuu qofa osoo hin ta'in haala sukkaneessaadhaan nama ajjeesee waan sammuun namaa hin yaanne gochuudhaan wannoota ati amma kaaste kana irra deebi'uun na rakkisa. Because hin jajjabaatu si galee akka sammuu ilma namaatiin yoo laaltu namni akkas gochuu dhiisiiti nama ajjeesuunu bar raamoo ajjeesuunu garaasi nyaata namaa miti. Gaafa akkas godhamu argitee tarkaanfiin seeraa kan irra deebii hin qabne fudhatamuu qabu ture. Eenyuyyuu haa ta'u. Eenyuyyuu. Kuni dhabamee argitee seeraa fi heerri hojii irra ooluu dhabee itti gaafatamummaan jiraachuu dhabee namoonni argitee bakka fedhanuu haa jiraatan mootummaa keessa isaa jiraatanii itti gaafatamaa isaa ta'anii maaliyyoo isaa ta'anii mirgi akkasiin kennamneef heerri biyyattiidhaa seerri biyyattiidhaa waan akkasiin kennine. So osoo inni hojii irra oole ta'e wanni kuni babal'achaa hin deemu tureeyyu. An amma tokko tokko waan akkasii kaasee haasa'uun na rakkisa because viidiyoo tokko gaafa laalu rafeewu buluu hin danda'an personally because ilmi namaadhaa sanuu jaarraa kana keessatti jaarraa sammuun namaa ammayyoomee mirgi ilma namaa kabajamee laal jiraachuu qofa osoo hin ta'in mirga bulchiinsa gaarii mirga dimokiraasii ittiin gaafattu gadi deebi'amee guyyaadhaan bahanii galuun rakkoo ta'ee namni karaa irratti ajjeefamuun tarkaanfiin hirraatessaa ta'e nama irratti fudhachuun I think this is not acceptable. Sirima acceptable waan ta'e miti. Categorically reject waan ta'uu qabudha. Maaliif akkana ta'a hin beekamu akkamitti akkasirraa haa deemu hin beekamu ittuu abaasaa deemee jechuudha. Uummanni keenya akkuma beektu dur irraa jalqabee gaafa haatseewwanii irraa jalqabee gatii kafalaas ga'e. Gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf namummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf afaan isaa jireenyi isaa qabeenyi isaa akka argitee kabajamuuf qabsoo hadhaawaa kafalame kumaa kitilatu itti wareegame amantii amma argitee sadarkaa kana ga'es isaayyuu mirga akkasii argachuudhaaf duutu itti wareegame. Amma duuba deebinee sadarkaa kanatti waan kana haasa'uun baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni Oromoodhaa akkuma jiruttu keessaa uummanni Arsiidhaa namuma anaaf si beeyinuu nama hagamitti dhabe. Qabsaa'ota Oromoo argitee kan osoo nam tokko waan akkanaa hubannoo hin qabne gaafa dukkanaa sana warra nu rabbitu isin bulchuudhaaf uume nuti argitee warra ija keessa ol jedhanii laalanii miti rasaasni nu ajjeesu gubbaa sanaa cuubamne jedhurraa jalqabee hanga tarii dhufaa dabraan as gahutti uummanni keenya gatii kafalaa ture. Guyyaa adiidhaan warra dhabne jira beeke. Qabsoo keessa galuu isaanii qofa osoo hin ta'in laal isaan kun gatii kafalaniiti. Akka Jeneraal Waaqoo Guutuu kan akka
Taaddasa Birruu kan akka Jaarraa isaan kunniin gatii gurguddaa kafalan waan silaa hojjechuu danda'an gumaachaniiti dabran. As kaleenna kana argitee yeroo anaaf si wannoo kaleensi kana beeknuttu namoonni akka Jamaan Roobalee, Nadhii Gammadaa, Baqqala Dawwaanoo karaa irratti dhabaman nama hedduutu dhabame. Himu ka gama Arsii jirudha. Guutuu Oromiyaa keessa yoo deemtu ammoo gootota hagamtu itti wareegame. Gaafa nugusichaa dhiisisu. Suni nugusaan bulamaa waan tureef akka itti yaadamullee akkasii. Garuu gaaf sanaa beek namni nagaan oolee buluu danda'a. I think we have to be fair. Gaafuma warri rabbitun uume nu isin bulchuudhaaf nu sagadaa jedhan sanuyyuu namni nagaan bulee nagaan ooluu hin danda'a. At least sammuun isaa haa jeeqamuu haa gabroomuu malee at least gabbayee ol deebuu danda'a. Dargiin ummata sana qaqqabee cafaqe. Amantii maalii osoo hin jirin. Jalqaba irratti gadi baatee ol deebi'uun rakkoo ture. Boodarra garuu at least namni nagaan bahee oolee galuu danda'a. Like 67, 68, 69 gaafa dhaabbileen adda addaa walitti bu'anii wal nyaachaa turan sana jenereeshiniitu itti gabbarame. San booda garuu tasgabbaaheeti dargiin abbaa irree isa humna qabu isa dhugaadhaa ta'ee nama hundaa cafaqee bulchaa ture. San keessatti argitee namni at least nagaan gadi baatee nagaan galuu dandeetta. Uummanni Oromoodhaa waggootii 27 dabran keessattis akkasumatti dararamaa ture. Haa ta'u malee gabbaanii ol deebi'uun at least yeroo tokko tokko jeequmsi jiru, ajjeechaan jiru, hidhaan jiru, targeted godhanii nama miidhuun akkuma jirutti ta'e at least gabbaatee ol deebi'uu hin dandeetta. Amma dhiyeenna kana kan jiru maaliif akkas ta'uu dadhabeen I think sirriitti qoratamuu qaba jechuudha. Sirriitti qoratamuu qaba. So mootummaan biyya bulchaa jiru kan giddugaleessaas ta'e kan naannoodhaa dirqamni inni qabu tokkoffaa yoo jiraate nageenya hawaasaa nageenya uummataa eeguudha. Therefore kanarraa hin beeknu maaliyyoodhaa qaama biraatti akkas godhee jechuun nama hin baasu. Kanaaf trendii ta'aa dhufee beektaa wanti kun ilmi namaadhaa gatii dhabaa dhufee akkuma barbaadanitti nama hidhuun nama ajjeesuun gadadeessuun buqqisuun waan Gujii keessatti ta'aa ture waan Boorana keessatti ta'aa ture waan Wallagga keessatti ta'aa ture waan argitee Shawaa keessatti ta'aa ture amma Arsii booda ammoo wal gaha kun dubbiin kun deemee achirratti hin dhaabbatu jechuudha. Maaliif daangaan itti godhamee waa godhamaan jiru. So wanni hundinuu akka siyaasaatti solution mataa isaa qaba ture. Kan biyya bulchaa jirus haa ta'u kan bulchuudhaaf hawwu garamitti deemuu akka qabu at least uummaticha itti garsiisuu qaba malee hiraaressuun qabu. By the way uummanni gammee dogoggoruudhaaf illee mirga qaba. Dogoggoruudhaaf waan biraatii miti bar. Kan dogoggoruudhaaf mirga hin qabne ka isa bulchaa anatu mootummaadha yookiin ammoo boru isa bulchaa isaaf qabsaa jedhu dogoggoruun qabu. Kuni excusing qabu. Dogoggoruun qabu jechuun waan hojjetu irratti waan godhu irratti osoo hin ta'in uummata miidhuu irratti uummata dararuu irratti kuni dogoggora excusing qabne categorically rejected ta'uu kan qabudha. Beeki uummanni kuni tumamee gaafa achi ol ka'e si nyaachuutti deema. Fakkeenya kana yeroo baay'ee ani namoota hedduudhaaf ni kaasa.
naannoo keessanitti adurreen maal jedhamti bakka tokko tokkotti maqaa biraatiin illee waamamti. Adurreen the most peaceful. Si jala raftii miila kee jala onnoo jettii si wajjin uffatti yoo ati argitee kaatee mataa keessa ka dhooftu taate ka tumtu taate kutaa tokko keessatti yookiin wannaa takka keessatti qabdee yoo ka cafaqtu taate adurre masanatu beeki leenca sitta goofadana sitta qeerransa sitta because survival it's going to be a question of survival. So I think warri gocha kana hawaasicha irratti godhe eenyuyyuu haa ta'u eenyu gatii isaa kafaluuf deema. Biyya san keessatti dhugaa dubbachuudhaaf namni haga dargiidhaa humna godhatee ummata cafaqee qawweedhaan bite humna akkasii qabu mul'ateen beeku. Booda akkam ta'ee akka kufe ni beeka. Waggoota 27 afarri ammoo ummata Oromoos ta'e sabaaf sablammoota mirga isaa cafaqee akka barbaadetti waan barbaade gochaa tures dhumarratti maal akka ta'e beekamaadha. So mootummaan ni dhufa, mootummaan ni dabra. Kuni sireen mootummaadha. Zalaalam jiraachuu hin danda'u. Uumama isaatti akkasi. Badaallee haa ta'u, gaariillee haa ta'u, ni dhalata, ni guddata, sadarkaa wayigaa booda wannichi question ta'a, gaafitu itti ka'a. Kanaaf boru jijjiiramni dhufuu ni nafu beektaa. So warri har'a uummata kana darare eenyuyyuu haa ta'u eenyu. Warra darare qofa osoo hin ta'in dararaan kun akka dhufuuf warri bira dhaabbate. Seenaanis seerris isa gaafata gaafii wayituu hin qabu. Waaqni rabbiin yookiin kan uume dur in turaa beektaa waan tokko si deebisuuf amma ooleen bulu. Kanaafuu wanna ilaalamuu qabudha. Keessaahuu biyya san keessatti namni sabaaf sablammoota waliin bu'e umriin isaa dheeraa miti. Namni Oromoo walitti bu'e nama dhakaa waliin bu'e. Namni Arsoomaa waliin bu'e ammoo atuu hin beekta nama gaaratti bu'e jechuudha barakaan qabu. Asmaratti waan takka wanni irratti ida'uu barbaadu keessa bakka rakkoon uumamtuun akka miidiyaatti ni bilbila. Amma fakkiidhaaf naannoo Arsiittis, Harargeettis, Booranattis, Wallaggattis, Tuulama keessattis abboodoo isan jirtanii rakkoon akkana akkamitti taati Direedaawattis ni gaafannaa jechuudha. Amma waan si ajaa'ibsu keessa deebisaan wal fakkaate. Beetee qaama tokkotti quba laachuu barbaadee odoo hin taane qaama nageenya eeguu ni gaafanna. Nama fakkiidhaaf magaalaa Direedhaa keessatti gaafa maqaa hawaasaa waliin bu'e jaan malee poolisiin naannoo Somaalee dhuftee gaafa Nasihaa Ziyaadhaa jeeftu lubbuun keessaan baada achi dhaabbata. Makiinaa poolisiidhaa 5 dhaabbata. Itti aanaa bulchiinsaan na fakkaata kaabineenis achuma dhaabbatti. Isaan keessaa namni tokkollee namni miicoo dhoomte tana beetee fuudhee ambulaansii sitti yaamee amma isumaa seeraa haakima geessuu dandeenyu jiru achuma dhaabbatan ammoo ni argan. So obboleettiin kophaa isii shorreessitee dadhabdee nama fira isii tokko yaammattee akkasuma dhaabbatanii ilaalaa jiranii beekadhu. Baajaaji yaammattee obboleettii isii fudhattee taduutee tana gara haakimatti deemteen. Bilbileetiin maaliif dhimmi akkanaa kun taa'aa jenneen. Hin ajajamne odoo achi dhaabbattanii moo jennaa itti sossoo'uu hin dandeenyudha. Kana jala naasarara. Micooduu jirtuni agartanii eeni garraadha. Qaama dhee agartanii nama akka keenyatti beektee yuunifoormii uffatee dhufee ajjeeseedha. Maaliif to'annaa jaloon dhoolchin to'annaa miti isii duutee isii dhaawamtee lafa jirtu gargaaruudhaaf mirga hin qabnudha.
kun tokko. Ana jaarsodhaatii fi booranatti bilbille. Abboo isan ni jirtanii yeroo Somaaleen dhuftee wacaale keessa nama keenya ajjeeftu boorana keessatti ana jaarsoo keessa nama ajjeeftu isan maal gootanidha. Lakki dhimmi kun dhimma beeytee mootummaa naannowaati. Kanaafuu nuu miti mootummaa federaalaa laallataan jaan hay isan biratti yoo nama ajjeeftan jennaan lakki bar makalaakaa jira yoo tichi deemne nutuu nu ajjeesanidha. Qaama mootummaadhaa beekadhu waraana mootummaa waraana Oromiyaa addaa maaliif Oromoo gargaaruu dadhabdanii ugaa inneni hin ajajamnee hay yoo ajajamuu baattan maatii keessanii maan dirbanneef jennaan nutuu beeytee makalaakaa nu rukutaadha. Lama gaafa beeytee Shaashamanneen gubattu abboo odoo isan jirtanii magaalaan maa gubatti jennaani ajajaan dhufedha atuu rafinaan ja'aniidha. Dubbii amma deemu jirtu gaafannee maaliifi nama hawaasni himataa jira. Buleen keenya kiristaanaa ugaaduwan nama nu ajjeesu jiru ni beeynaa jechuu jiranii. Qaama nama ajjeesu kana isa warri waraanni bulchiinsi gandaatiif poolisiin maaliif nama san seeraaf hin dhiyeessine jennaan garagaleetuu laaluu hin dandeenyu. Dhimma kana gabaasaa ergine gabaasaa akkana akkamitti nutti ergitan jennee qeeqamneedha. Akkanaa miti akkana ja'a jaanitti deebisaa nuu kennanidha. Hawa beete waan hawaasi himate san sirrii miti jaayinu kannadilla. Warra Oromiyaa keessa jirutti hayyeemee warri aanaatiif godinaa kun malaa dubbii quban qabu. Warra Oromiyaa caffee ta'aatii fi beetii obbo Shimallis Abdiisaa bira jiru kanaa waa beeka jennee itti bilbilleedha. Abbo Oromiyaan gubataa jirti akkana jennaan eebannullee akkuma keessa nu dhibaa jirti jaan isaanuun beekanidha. Hay maaliif beetee deebisaan goone jennaan dhimmi garii bari nu alatti hojjetamaadha. Yoo kallattiitti argachuu baanne kaanee sossohuu hin dandeenyudha. Soga basically nuti kadhakaatti guurachuu jiru ifiifuu beetee lubbuu isaatiifuu sodaa qabaan siin jeebala. Odoo bulchiinsi direedhaa jiru jedhee qeeqaa baanedha. Obbo Kadir Juwaar odoo ati jirtu Oromoo maarree taate obbo Kadir Juwaar ifiifuu wabiin qabu jechuudha. Wabiin qabu inni nama san dhaqee seera dhiyeessuu hin danda'u. Aanaa jaarsoo keessatti itti gaafatamaa aanaadhaatii fi warra achi jiru itti sosso'uu hin danda'an rakkoo sanii kudhaaf. Kan Boorana keessa jiru akkasi. Kan arra lafa beetee namni itti du'e san keessa gaafa guyyaa dura jalqabe san seeraa dhiyeessuu hin dandeesse jennaan abboonni beeynaan nun jaan. Hawaasnis ni beeka nutis bulchiinsi ni beekaadha ni beeynaadha. Ammoo itti sosso'uu hin dandeenyudha. Odoo beeynutu qoradhaan nun jaan jedhe. Otoo beeynuti qoradhaan nun jaani abboonni beeyna jennaan qoradhaan nun jaanidha. Qorannee ergine jee gabaasaa sirrii miti jedhanii gad deebisanidha. Gabaasaa sirrii miti. So dubbii kana barbaadee fiinti an argadhe waajjira deennatiidhaa ka federaalaadhaati. Maal irraa argataadha amma gaafin kiyyaan warra beetee carraa argannee gaafanne abboo wanni tun deemte jala yaane obbo Shimallis Abdiisaas quban qabu warri beetee bulchiisaas godinaa fi aanaas quban qabani. Namni dhume waan tana dhiiroo eessa barbaadanidha. Warra federaala keessa jiru waggaa gaafanne isaanis waa takka wanni irraa beekan jiru. Abboo akkuma waan garii bar miidiyaa keessa irraa caqasnaan hojjaa warra beekan aangaawota mootummaadhaati. Waan garii isaniitu nurra quba qabaadha. Qonnee baay'irratti waajjira deennatii keessatti galte dubbiin. Maaliif kana godhaa jennaani namni beetee maqaa isaa akka dubbannu hin barbaanne wanni nu jee maali? Waajjirri deennatiidha daataa walitti qabaa jiraadha. Kilaasteraan Oromiyaa kanaa fi kana hunda godhanii hawaasa kana keessa
beetee akka bishaan taa'uu jiru dhakaati darbitee naachaa fi bineensi oggaas bee haa bikkatana wayii jira jettutti daataa sarvee godhaa jiranidha. Purposely daanga hawaasa beetee biraatii walit diran maalirraa fayyadamanii jeen hawaasni kun qawwee qabaahi eenyu dubbataa fi so intelligence marrajaa guuraa jiran jechuudha. Konfliktii artifishaala taate waajjirri kun beekaa gaggeessaa ijaarsa ofii qaba hoggana ofii qaba ka Oromiyaan quban qabne kan bulchiinsi Oromiyaa ajajuu hin dandeenye ka ufiifuu beetii ofirraa sodaatu qaama kana bobbaasanii Wallagga keessatti waan fedhan godhan Tuulama keessa waan fedhan godhan yoo naaratiiva siyaasaadhaa amma fakkiidhaaf Arsii keessatti kiristaanni gaafa du'us wanni jira jechuudha goolii objektiivii naaratiiva sheep ta'ee akka ba'u barbaadanii jira gaafa nama garagalchan sani qeeroodhatti nyaatan gaafa beetee Buraayyoo keessa nama 200 olitti fixan Lammaa Magarsaadhaatti biyyaraatti baasanii qeeroo fi abaa'oo beetee maqaatti xureessan so wanni Arsii keessa deemu kunis gaa biiroon dannatiidhaa waan mataa ofii qabdi jechuun waan laaltu kana beekuun barbaachisaadha. So ummanni Oromoodhaa deebi'ee of sakatta'uu qaba. Qaamni ati beetee dubbiin deebisanii xuunee baraammanuti. Poolisii ganda keetiitii fi bulchiinsa ganda keetiitii fi godinaa keetii fi aanaa keetii fi caffeen Oromiyaatu fiifu they don't know. Hoggaa kun dalagame Abiyyiin ammoo Bishooftuu keessa dhaabbatee beetee paarkii bareedaa tokko keessa eebbisiisee guddina biyyaatii fi eerpoortii nama miliyoona 220 keessummachiisu. Kanarraa dubbataadha. Namni dhuggaa teessee ilaaltu Abiyyiin biyya ijaaru jira Shimallis nama qalu jira fakkaatti kaa'ama. Ammoo hoggaa qorannee abboo akkami hoggaa jedhanii Shimallis anuu quban qabu yoo siin jee akkami jechuudha. Anuu quban qabu bara beetee waan garii san biraa hin dhaga'u jiraadha. So sanii achi yoon kuteeni fokkatti gabaabinaan wannaan jechuu barbaade xiqqoo hubannaan waan amma deemaa jiru kana diippilii jala deemanii nutuu hagana tirees goone jala deemanii bikka wanni tun irraa ka'aa jirtu kana qubalaatuun hin barbaachisu jechuudha. Akkanumatti kaaneetuma ofumaa wal abaarumaa fi akka keenya quban qabne abaaruurra kabeetee waan kana jiru jira. Bulchiinsi illee dhugaa jirtu saaxilanii humni beetee poolisii illee humni addallee wanni Oromoo taatan dhugaa jirtu gabbaatanii takkaas lafa jalatti ibsitanii hawaasillee hubatee yoo bikkata na beetee ifirraatti dubbachuu hin dandeenye madfii beetee gaafa calanqoo lolaa sanatti fakkaataa jechuudha. Madfii kan Oromoon dhagarre madfiin kun ni dhukaafama namitti dhuma qeeroon tokko laaleeti fiigee bututtuu fuudhee achi keessa kaa'e jechuudha. Uraa madfii san keessa bututtuu kaa'e. Jarana waan nu fixaa jirtu tana yeroon fuunee bututtuu firraatti galchuu qabnu dhuftee na fakkaatti jechuudha. Waan hin beekne nu fixaa jira. Profeesar kanarra maal jettan jechuudha? Gamme waa hedduu kaaste waan jajjaboo kaaste I think miidiyaan waan hojjetu keessaa tokko kanumaayyuu I think qorannoo kee itti fuftee more public waan ta'uu qabu akkasitti dhugaa irratti hundaa'ame jechuudha hojjechuun dirqama. Actually wannoonni tokko ni beekamu garuu evidence based ta'anii ragaa wajjin dhiyeessuun barbaachisaadha. Biyya san keessa akkuma beektu faalaasii jira. Faalaasiin kan guutamedha. Wanni godhamuu fi wanni haasa'u waliin hin deemu. Kun sirna ta'aa dhufee jira beektaa? Sirna wanni tokko in uumamaa achi itti dabalamaa trendii ta'aa san booda system ta'eetuma it's a normal science ta'a jechuudha. Trendii haga jijjiiramutti it's normal science. Paradigmii ta'eeti itti fufaa jechuudha. Waan ati kaaste keessa
Hawasatu walitti kan jedhamu pretextidha. It has been pretext for years. Hawasni walitti bu'u. Hawasni yoo walitti bu'ellee waan gaggabaaboo irratti fakkeenyaaf marga irratti qotee bulaa wal loluu danda'a. Daangaa irratti lafa irratti wal loluu danda'a. Kanaan alatti ummata yookiin hawasni hawasatti bu'ee wal ajjeesuuf wal dhabamsiisuudhaaf hin deemu. Pretextii akkasii sana duuba yeroo hundaa qaama birootu jira. Qaamni interestii qabu jechuudha. Eenyunniin I think sirriitti qoratamuu qaba. Yeroodhaa yerootti jijjiiramaa deema. Yeroo tokko tokko wanni godhamuufuu namaan galu qaamni mootummaas gariin isaa sila mootummaa irratti hojjetamoo gara hojjetaa jiraanuu namaan galu yeroo tokko tokko because mootummaan yoo nageenni jiraate ummanni tasgabbiidhaan yoo bule argitee hirriraa ta'uu yoo baate at least yeroo sana namni waa hojjechuu kan danda'u misoomnis dhufuu kan danda'u oolee buluu kan danda'u so kuni dhabameeti beeytaa wannoonni tokko tokko seeraan ala wanti ta'an seera ta'aa dhufan fakkeenyaaf isa gabaabaa malaammaltummaan amma hattummaan yoo kabajaa irraa kaafne jechuudha malaammaltummaa literally hattummaan sirna ta'ee jechuudha sirna dagaage akka yeroo baay'ee biraallee fagaattu si biraan hafu namni biyyattillee galee deebi'ee sitti masii galeera sadarkaa argitee kantiibonni magaalaadhaa maallaqa fudhatan eessa siyaa kennuudhee gaafa jedhaniin akkaawuntii kiyyatti galchii siin jedhan gahan. This is official. Maal jechuudha kuni? Trendiidha sirna ta'e jechuudha. Namni si tuqu namni si gaafatu hin jiru jechuudha. Akkuma beektu biyyoota guddatan keessatti yoo ati maallaqa qara argattu sana dura argataa jirtu sanarra waa xiqqashoo ol dabaltee baankii kaa'atte eessaa fiddeen akkanumaan hin ta'u bar si gaafata. Mootummaan si gaafata. Anama maallaqa wayii guddaa miti bar 5,000 10,000 osoo si erge eessaa fuutee ergitee naan jedha mootummaan biyya kanaadha. Galsteetuma olma kaatee waan feete gochuu hin dandeettu. Kuni argitee akkaawuntii kiyya galchii siin jedha. Interesting. Kan biroo yoo barbaadde amma karaa Harargee kana karaa irratti wanti godhamu. Nama miskiina karaa irratti dhaabanii ajjeesuun zarafuun hanga argitee jimaan karaa irratti gogu gochuun warri sun amma yoo sitti man ukkaamsaniituma maallaqa baankitti galchisiin jedhu. Baankiin itti galu hoo kaminni official kan ta'e. Official kan ta'e sanuu baankii biraanchii wayitaani beekuyyuu 52 150 qaba. Maqaa dha'uun hin barbaachisu. Maybe the second largest bank in the nation. Actually second iyyuu miti guddichaa gadi ta'anee ka jiru isuma beekamaayyuu biyya san keessatti. So achi galchii akkaawuntii san keessa galchi gaafa siin jedhan what is it? I don't know. Essensiin isaatu siin galu. So sirnatu badaa dhufee jechuudha. Kuni anis quba qaba nan ajajnee akkas hin taane wayita seerri jallatu wayita namni miidhamu wayita namni rukutamee karaa irra ciisu wayita dhiigu hin ajajamne mana yaalaan geessuun I think this is fallacy. Ajajan barbaachisu kuni sammuu qabaannaan nam tokko itti gaafatamummaa isaa sanaan waan hojjechuu danda'uu qaba. Garuu kuni kan baratamedha. Nutis nu mudatee jira gaafa hidhamne sana manni murtiidhaa gadhiisaa jedhee gaafa murteessu poolisiin ammoo gaafattu anis hidhuun barbaadu garuu qaamni olaanaan hin ajajnee siin jedha. Qaamni olaanaan eenyuuni? Ani barbaadee dhabe ani actually jumajaa hidhamee jahanni dhabe sana akka waggaa jahatti lakkaa eenyutu na hidhee jedhee gaafadhee research godhee arguu hin dandeenye agarraa. Maaliif hidhame eenyuun na hidhe? Because poolisiin nuyi miti jedha, manni murtii nuyi miti jedha, geggeessaan olaanoon nuyi miti jedha. So eenyuun hidhe? This is very serious problem. So argitee manni murtiidhaa ajajuu dadhabee laamsha'ee poolisiin mana hidhaatii gassi baasuu dadhabee hoogganni sadarkaadhaan jiru homaa quban qabu ka akkati jettuu kana ta'eeti dubbiin achitti bade.
So kun ammoo ummata irratti akkas ta'uu hin danda'u. Ummanni bar ummata nam tokko lama miidhamuu hin danda'a. Ka amma Arsii keessatti geggeeffamaa jiru kun bar ani hin beeku ani nagarree waan jettuu miti. Arguu qabda, beekuu qabda. Hujiin keetuu isuma bar. First of all. Mootummaan bar dirqamni isaa tokko akka reef kaafne nageenya hawaasaa eeguu hanga ta'etti wanni sun osoo hin dhalatin hin dura hordofee duuka bu'ee akka uumamne gochuun dirqama isaati. So kana keessaa ba'uun hin danda'amu. Humna isaa bira dabree qaamni biroo dhufee ammoo uummata kana akkas godhe taanaaniin innis boru uummata kana bulchuu mala itti gaafatamuun isaan ooluu jechuudha. Gara biraatiin dubbii ati kaaste keessaa wanni garaa nama nyaatu tokko tokko dura uummanni argitee balleessuu danda'a mirga qabaa siin jedheera. Yeroo tokko tokko uummanni waan balleessuun yookiin waan dogoggoreen uf miidhutu dhufa. So amma gadi dhaabbatanii uf laaluun dirqama jechuudha. Ka dhufe hunda duuka sirbuu osoo hin ta'in mirga ufii gaafachuu. Mirga nagaan jiraachuu. Mirga qe'ee ofii irratti nagaan buluu. Hidhaa ajjeechaa gidiraa biyya ari'amuun kun argitee isatu hayyamuu qaba malee namni biraa isa hayyamuu qabu. Let me tell you this. Mootummaa isaa ka hayyamuu qabu ummaticha san. Warra qabsaa'u warra daggala jiruufu qabsoo anaaf geggeessaa jirtaa sirriidhaa jedhee hayyamuu fi ka qabu ummaticha. Malee waan ofii barbaadde fiddee irratti fe'uu hin dandeettu. You can't. So kan ala jirus ummata sodaachuu qaba. Kan bulchaa jiru mootummaa keessa jirus sodaachuu qaba. Gooftaan keenya ummata keenya kan jedhame sun bar hojiirra osoo oole siraa rakkoon biyyattiillee rakkoon Oromollee hiikameera silaa yoona. So ummanni kun akkanatti gidirfamee rakkoo akkana argee boru deebi'ee rakkoo malee na jala bulaa jettee kan yaaddu yoo ta'e hin dogoggortee jechuudha. Oolee haa bulu haa obsu achitti gaaf tokko sitti garagallaan ufirraa ol deebisuu hin dandeettu. Namni gaafa beela'e, gaafa dheebote, gaafa rakkate. Beta psychology keessatti Maslow's hierarchy of needs waan jedhamu wayitu jira. Argitee physiological needs sana erga guuttatteen booda ati sadarkaadhaan nagaa argachuu, security argachuu, namni maal naan jedhaan all these achi keessa jira. Gaafa beela'e, gaafa rakkate namni maal naan jedhaan hin jiru. Gadi ba'ee si nyaataa jechuudha. So I think qaamni biyya bulchuu kanarratti uf laaluu danda'uu qaba gaafii wayituun qabu. Kallattiin kaa'ameen jiru nuti hin beeknu wanti jedhamu hin jiru. Hawaasni rakkoo keessa jira. Yeroo tokko tokko maal ta'a si fakkaate sirnichi amma gaafa wayyaanee sana kan irra jiru akkasumaan irra jira malee ka itti aanutu bulcha si galee. Ka itti aanu jechuun namni waa ajaju ka itti aanu kun maqamaa fachirra ta'a jechuudha. Yoo akkas ta'e suni gaaffii biraati siistamichatu sirnatu rakkoo qabaa jechuudha. Wanni guddaan garuu biyya keenya keessatti rakkoo ta'e itti gaafatamummaan hin jiru. Si hidhe si hiike itti gaafatamummaan hin jiru. Ajjeese itti gaafatamummaan hin jiru. Mana sirratti gube itti gaafatamummaan hin jiru. Silaa osoo itti gaafatamummaan jiraate bar mana hidhaa keessa ijoollee Boorana Gujii keessatti yaadadhaa. Gadi baasanii rasaasa itti dhahan sana ati waan fedhee haa balleessuuti namtichi sun. Yakka caalillee haa hojjetu. Kan ta'uu qabu at least seeratti dhiyaatee formal haala ta'een murtiin kennamee fi yoo ka ajjeefamullee taate ajjeefamuu qaba malee olma kaanii karaa irratti bahanii kan nama irratti tarkaanfii fudhatan kun seer dhablummaadha. So eenyutu benefitii argataan ani kaati kaaste rakkoodha. Yeroo tokko tokko wannummaan hojjetamuu waan hin beekne what is the political benefit jettee ilaalta. Maa inni wanti isaadhaa yoo jettee ilaaltu gariin ofirratti hojjechuullee fakkaata. Amma fakkeenyaaf uummata Arsii kana akkas gootee miti. Abbaa godhe sana bar uummanni sun hin beeka. Amma anaafsi 100% kana godhe jechuu dadhabnullee uummanni sun 100% eenyu akkas godhe hin beeka. So boru isaa wajjin jiraachuuf deemta beeka.
So ummanni si beeku sun akka si beeku sanatti si safara. So qaama mootummaas ta'e qaama mootummaa ta'uu baatu yookiin ka jidduu jiru yoo ta'e ummanni kuni argaa jira boru gadi bahee dubbachuu qaba. Maybe gorsi ani ummata kenna hawaasa kenna kennuu qabu yookiin kennuu danda'u gabrummaan gabrummama. Gabrummaan argitee du'uma inni mataan isaa kun. So ummanni gadi bahee mirga ofii dubbachuu danda'uu qaba. Ifaan jibbiin isaan yookiin fakkeessuudhaan yookiin maaliidhaan osoo hin ta'in nama isa ajjeesu gadi bahee kanan na ajjeese X, Y, Z jedhee define godhee himachuu danda'uu qaba. Himuu danda'uu qaba. Maaliifi dhokses yoo dhoksellee yoo dhoksuu baatullee du'uun isaan oolle buqqa'uun isaan oolle. So I think gadi bahee himachuu danda'uu qaba uummanni. Kan biroodha argite trendiin uumame tokko amma fakkeessuu wanni akkasii addunyaan tuni I don't know yeroo gabaabaa keessatti waan jijjiiramte fakkaatti amma waggoota dabran kana keessatti yoo argite ati paastariin mana amantaa keessatti barnoota amantaa barsiisu maqaa namaa dha'ee waggaa 5 bulcha waggaa 10 bulcha waggaa 15 bulcha waggaa 30 tilmaamee sitti maabar maqaa dha'ee arge dhiyoo kana amma tokko persentii 70 mootummaan injifatee persentii 30 maaliin injifatee natti mul'atee jira kuni shabbaraa jedhe. So inni kuni amantii barsiisaa jira moo waan biraa barsiisaa jira ani naaf hin galu. Kun barsilaa mootummaanuu dhogguu qaba ture blog gochuu qaba ture waan akkana. Hawaasa keessa seenanii waa'ee siyaasaadhaa warra sirbu amantiin amantiidha siyaasaan siyaasaadha bakkeen itti wantu kun jira garuu ammoo uummata irratti waan ofii barbaadan fe'uudhaaf fakkeenyaaf maalinni warri nabiyyi maalii yoo fin jedhu kun karaa ta'edhaan wayita poolisii federaalaa yookiin waraana federaalaa lafaan dha'ee akkasitti tumu at least sirrii miti isaa miti huccuun isaatu kabajamuu qaba ture yoo so sirni jiraate jechuudha. Deemee kuni wanni kuni gara amantii biroollee dhufaa jira osoo hin ta'in kallattiidhaan argitee fakkeenyaaf amantii keenya keessatti wanni X filadha gammachuu gammee filadha yookiin X filadha Y filadha jedhanii waaziin godhamu hin jiru. Uluma bahee sheeyni koofiyaa godhatee maratee masgiida keessatti waazii akkasii godhu I think kuni rakkoodha. So ana taate isaa wajjinuu salaatuun hin ga'u jechuudha because wanni inni odeessaa jiru waan biraati. Siyaasaa odeessaa jira siyaasaa fi masdhaabatanii waazii godhuun tokko miti yoo barbaade dhaqee miseensa ta'uu danda'a hoogganaa siyaasaa ta'uu danda'a. Wanni isa dhoggeen jiru mirga qaba mirga guutuu akka ilma namaatti. Garuu ammoo sababii kanaan yeroo tokko beektaati gaafa dargiitti miti gaafa TPLF san namni naannoo isaa dhabuun barbaadu waazii godhaa beektaa isheetichi kinniisa filadhaa jedhe. Kinniisa wayita sana kinniisa ture kinniisa filadhaa namni kinniisa filate nama jaannata galee jedhe. Maal jennaan kinniisni waan bareeda oomisha daima oomisha kanaafuu daima filadhaa jannata galtanii jedhe. Kuni sheeka moo I don't know naaf hin galu. So I think warri sirnaan ijaaramee fakkeenyaaf warri federaalaa kan amantiidha kan kuni wannu itti gochuu qaba wannu daangaa wayii itti gochuu danda'uu qaba. Amma sheekaa fi ustaazni argitee siyaasaan udu'a godhee siyaasaan salaatee siyaasaan salaama baafatu guddateera. Kun amantii miti. So asirratti uf eeguu barbaachisa. Warri amantaa hoogganus kana barsiisuu danda'uu qaban. Walumaa kaatee ijoolleen argitee homo ofii barbaadde haasoftu kun sirrii miti. Siyaasaa deeggaruun waan biraa, amantii geggeessuun waan biraati. So ummata kanallee burjaajessuu hin barbaachisu. Ummannis dhugamaa waan itti amane gochuu danda'uu mirga qaba. Kanaaf reef ummanni wanni balleesse gabrummaa ofirratti
fuudhuu hayyama gochuun hin ta'u sun warra kareessa irraa baratee mootummaanis isa sodaachaa isa kabajaa waan inni jedhu dhagahaa akka jiraachisu gochuu danda'uu qaba. Kana jechuun mootummaa irratti fincili jechuu miti. Mirga isaa garuu gaafachuu isatu mootummaa akka barbaade gaafachuu akka barbaade tajaajila barbaadu akka kennuuf gochuudha malee kan irra jiru mootummaan akka barbaade uummata akka unguru gochuun sirrii miti approachin isaa. Warri kunis taanaan boru dhufee uummata kana bulchuudhaaf yoo dhugama hin qabsaa jedhe waan uummanni barbaadudha gochuu kan qabu. Amma waan tokko ijoolleen waan irra jirtu kun wanti haasoftu yoo dhugaa ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Fakkeenyaaf filannoo nama dhaqee hirmaate quba irraa muranii warra eenyonni natti maqaa isaadha fertilizer fudhate makanii obaasanii eenyu akka obaasan beeku eenyu akka irraa murisan beeku kun ta'e taanaaniin it's totally wrong. Categorically rejected ta'uu qaba. Ati abbaa barbaadde kama uummanni jibbu sanaa yoo barbaadde filachuun mirga keeti. Yoo uummanni naa ta'a jedhe yoo barbaade uummanni waan fedhe yoo filate situ anaaf situ daangeessa. So hin gorsite hin barsiiste kun siin ta'u boruu keetiif laalladhu jettaan malee uummata akkasin gootu. Gama biraatiin gaa trendiin amma dhufe beektaati. Yeroo tokko qaamni mootummaa olaanoo illee hin dubbata waan kana. Abbootiin qabeenyaa biyya san keessa jiran hedduun isaanii guutuu 100% osoo hin ta'in hedduun isaanii argitee remote jechuudha. Because ministeera tokko duuba jira nama wannoo tokkotu duuba jira isatu olii gadi oofa akka barbaadanitti isaaniin ala waan dubbatanii hin qabanii jechuu kana I think kanarratti muummicha ministeeratiinis olii gallaanii gadi bahee wanti inni dubbate sirriidha. Abbaa qabeenyaa tokko duuba ministeera tokkotu jira jedhe. He knows. So tarkaanfii fudhachuu dhabuun balleessaa biroo ta'e waan kanaa gadi bahanii himuun waan tokko. So akkas ta'e beeytaa ati itti maxxanteetuma mootummaa jala galtee abbaa qabeenyaati kanaan wofta. Even amantii keessa galee jira dubbiin kun. Amantii keessa warri amantii geggeessu barbaaddu protestaantii jedhini barbaaddu adventistii jedhini barbaaddu amantii islaamaa jedhini namoonni argitee advantage amantiidha gara jireenya isaaniitti jijjiiratanii hawaasa gara ofii barbaadanitti burtii qabeenya isaanii maanxaa jiran hedduutu jira. So kuni at least boru akkuma sii kaa'e yeroon inni dhufa ni dabra mootummaan ni dhufa ni dabra itti gaafatamu seenaanis seeraanis ni jiraata kana beekuu qabu namoonni osoo itti gaafatamuu baataniyyuu keessaa warroonni abbootiin amantaadha boruu akiraa isaaniitiifis taanaan kana irra deebi'anii ilaallachuu qabu jechuudha. Hawaasa gargaaruun mootummaa gargaaruun bira dhaabbachuun akkuma jiru ta'e siyaasaan udoo godhanii siyaasaan salaatanii siyaasaan fachuun is not acceptable. Pada galatoma I think yeroo nara gabaabate malee waan sila ibsachuu qabnu hedduudha hafe. I think maybe guyyaa biraa walitti dachoo qabna. Gaafiti tajaajila irraa booda tagorsaa amma dhaamsa bareedaa dabarfattanii ulfaadha isan jechuun barbaada. Gabaabinaan beeytee warra waasaamee akkaamtii laatu sani dubbii san maali jennee qulqulleeffachuudhaaf yaalii goonee ture. Tokko jookii godhee maal jee bara gibiratti kafallaan hojjee waan saamne wanni dho'ifinis maali jennee gibiratti kafallaan. Akkam jechuu keeti jennaa waan kophaa kiyya nyaadhaahidha. So it's just very funny jechuu kiyya. Ilmaan ayyaa Professor qabannee deebinaatiin sa'aan kubballee geessee jirti. Asumaanuu dhaamsi biraa shabboo miidiyaa kaamerra jiru kana ugguranii jirani. Shabboo miidiyaa double B dhaatiin deebinaa.
linkii isaa peejii kanarratti isaniif maxxansinaa deebinellee sayyee yaadachiifna. Gaa Profeesara gara keessanii gaa akkatti galatoonfattan hin beenu gara keenyaan ammoo wayyooma jennaanii umrii dheertuu hawwinaa fi yeroo isaanii aarsaa godhanii dhufanii uummata isaaniitiif hawaasa isaaniitiif Oromoodhaaf sagalee ta'uu isaaniitiif hedduu isaan galatoonfannaa. I think gaafa biraa walitti dacha'uu qabna. Taarraa kaasuma irratti haa xumurannu Profeesar ulfaadhaa. Dhaamsi takkittiin mee bitaa osoo anaafsillee dabarsin hafuun qabne uummanni kun amma sadarkaan irra jiru argitee gadi bahee ala muka keessa deettuun jaarsi hawwootiin dubartiin akkasitti rakkoo guddaa keessa jiru akkuma baratame uummanni keenya hawaasa kana bira dhaabbachuudhaan gargaarsa isa barbaachisu gochuufiin dirqama namummaa irraa eeggamu dirqama lammii tokko irraa eeggamu dirqama nurraa eeggamu kanuma jechuu barbaada. Dhumarratti uummanni Oromoodhaa qalbii ofii sakatta'ee ilaallatee gara tokkummaa ofiitti deebi'ee kan kaampii hundaa keessa jiru waliigalee gama tokkotti uummata kana yoo hin qajeelchin dantaan biroollee waan jiruuf rakkina biroo keessa seenuuf deemaa gabrummaa keessaan baane keessattis duubatti sigigaachuuf baay'ee opportunitiin isaa dhufaa waan jiruuf kana laallachuun barbaachisaa ta'a jedha. Hedduu galatoomii ulfaadhu warri na dhageettanis atis Shabbuunis ulfaadhaa jechuunaaf. Ayyee asumaanuu dhaamsi Profeesar irra deebinee isa yaadachiifnaa. Ammaaf akkaawuntii hin qabnu ammoo biyya keessaa sochii hawaasaniif dirmachuudha argaa jirra galatoomanii warreen biyya keessaa dirmatan. Tink hawaasoon jaarmanii hawaasaa addunyaadhaa idil addunyaadhaa asumaanuu afeerraa isanii goona. Nuti dirqama keenya akka miidiyaatti bahuudhaaf qophiidha. Meebigaa boruu iftaan torbaan kana keessa dhuftanii yoo anyway walitti qindeessitanii bakka namni itti maallaqa illee itti gumaachuu danda'an yoo nu beeksiftan nuti asirraa labsuudhaaf qophiidha. Qaataarraa asumarratti haa xumurannu. I think dubbiin kun numa jalqabne malee gana sagalee ta'uudhaaf taarraa tana akkuma baniinsuma sanitti nu fudhadhaa ammoo walitti dachaanee bal'inaan kanaa ol xiinxallee kanaa ol isanillee hirmachiisuudhaaf tattaafannaa. Taarraatiif tanulurraa guddifadhaa jenna. Profeesara irra deebi'eetiin galatoomfadhaa. Shabboo miidiyaanis galatooma. Peejiin kun guramee jira. Kan alternatively isaniif maxxansina shabboo hajuu kadabul biidhaati. Nagaa waaqaa keessa nu tura. Thank you.